Wissa first time forward for Brian Burmo. Wissa to his left, Charles coming forward as well. Jensen is there. Burmo working the angle, finding the net. Jumata kan jalqabe Premier League England bara dorgommii 2024-25 kaleessa taphoota lamaan itti fufee ooleera. Enzo Maresca tapha jalqabaa isaanii itti injifatamaniin Manchester Cityin imala waggaa 5ffaaf shaampiyoonii ta'uuf itti jiru. Qabxii 3 milkeeffachuun eegale. Arsenaaliif Liverpoolis sanbata morkattoota isaanii irra aananiiru. Gara Stamford Bridge deemee Chelsea waliin kan taphate Manchester City taphattoota jajjaboo akka Phil Foden, John Stones fi Kyle Walker teessoo jijjiirraa irra kaa'ee tapha eegaleen goolii 2-0 dhaan mo'ate. Savinio tapha jalqabaa isaatiin City yoo tajaajilu bara darbe sababa miidhamaatiin daqiiqaa 35 qofa Chelsea kan taphate Romeo Lavia filannoo jalqabaa Enzo Maresca ta'ee dirree seene. Boqonnaa dura daqiiqaa 18ffaa irratti kubbaa Bernardo Silva biraan ga'ee Erling Haaland galche Manchester Cityin dursa qabate. He took his time. But cool as you like. Haaland taphasaa 100ffaa Manchester City itti tajaajileen goolii 91ffaa galche ta'es galmaa'eera. Gooleegaan Chelsea Robert Sanchez dhuunfaa isaatiin ga'umsa baheessa tapha itti mul'iseen yaaliiwwan goolii Jeremy Doku, Bernardo Silva fi Rico Lewis Cole Manchester Cityin baay'ina galchiisaa akka hin heddummeessine daangesseera. Gama Chelseatiin Nicola Jackson Ederson Moraes waliin walitti dhufe goolii otoon galchiin hafe dabalate irra deddeebiin carraawwan galchii argate fashaleesseera. Boqonnaa deebii daqiiqaa 84ffaa irratti taphataan sarara gidduu Manchester City Matteo Kovacic ga'umsa dhuunfaa isaa sochiitti mul'iseen kubbaa fageenyarraa gangalchaa gara sarara peenaaliitiitti siqee kiyyoo gooliitti dire baay'ina galchii Manchester City lamatti bal'iseera. Kovacic kilaba isaa duraanii irratti galchii lakkoofsisus gammachuu isaa ibsuurraa of qusateera. Jijjiirraa ganna kanaatiin paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 85 baasee taphattoota 11 kan mallatteessise Chelsea taphattoota 40 garee jalqabaa keessaa qaba. Raheem Sterling tapha kaleessaatiin garichaan ala ta'uun isaas ijoo dubbii ture. Leenjisaan Chelsea Enzo Maresca gareen kiyya haalaan waan morkate natti fakkaata. City caaluu baannus ga'umsa walitti dhiyaate mul'isne jedhan. Raheem Sterling garichaan ala ta'uu isaatiin taphattoota hunda hiriirsisuu hin danda'u yoo jedhan bakka bu'aan taphatichaa ibsa gaafateera. Manchester City leenjisuun kabaja kan jedhe ammoo Pep Guardiolaati. For the former Chelsea player. Kaleessuma Brentford goolii 2-1 Crystal Palace injifate. Brian Mbeumo fi Juan Wissaatu gooliiwwan lamaan Brentford galche. Brentford Ivan Toney filannoo jalqabaatiin ala taasisuu isaatiin wal qabate taphatichi kilabichaa bahuu mala jedhamaa jira. Tapha kanaan Eberechi Eze goolii qixxeesstuu Crystal Palaceif galche taphaan ala jedhamuun jala haqamteetti. Ezeen taphichaan booda yaada laateen abbaan murtee taphichaa sardameen firiimbii afuufe jechuun natti dubbatanii jedhe. Kubbaan rukutamte goolii ta'uu seetiin dura firiimbiin afuufamuu isaatiinis murteen kun vaariin akka hin ilaalamne danqeera. Sanbata Arsenal goolii 2-0 Wolves mo'ee bara dorgommichaa eegale. Taphataa garichaa duraanii dhiyeenya du'aan boqote Kevin Campbelliif taphattoonni Arsenal irree isaaniirra maraa gurraacha kaawwatanii yaadataniiru. Kai Havertz boqonnaa deebii Bukayo Sakaatu galchii lamaan Arsenal lakkoofsise. Kubbaawwan goolii ta'an lamaanis taphattoota lamaantu waliif laate. Arsenal siyaa'ina sochii taphaa olaanaa mul'isuu baatus taphicha to'achuun fooyyee ture. Max Kilmaniif Pedro Neto kan gurgure Wolves sarara fuulduraa isaa cimsu akka qabu taphichaan mul'ateera. Dirreen ala Ipswich Town waliin kan taphate Liverpool goolii 2-0 dhaan mo'ee deebi'e. Diogo Jota fi Mohamed Salah gooliiwwan lamaan Liverpool boqonnaa booda taphattoota galchanidha. Mohamed Salah tapha baniinsa Premier Leaguein waggoota 9f Liverpooliif goolii galchuun riikardii haaraa galmeessiseera. Galchii jalqabaas isatu mijeessee laate. Taphoota birootiin Newcastle United 1-0 Southampton, Brighton and Hove Albion 3-0 Everton, Aston Villa ammoo 2-1 West Ham United mo'ataniiru. Nottingham Forest fi Bournemouth tokko qixa bahan. Galgala har'aa sa'aatii 4tti Leicester Cityin Tottenham keessummeessa.